Walitti deebinee jirra akkam jirtu mata dureen irraaf qabadhee jiru kan nama umurii kamii irratti mul'atu waa'ee hirqinfuudha. Hirqinfuu maaltu fidaa? Akkasumas immoo yoo hirqinfuun nu mudate maal gochuudhaan dafnee dhaabsisuu dandeenya kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Akkuma beekamu egaa hirqinfuun wanta beekamaa fi nama hunda yeroo yerootti mudatudha. Yeroo yerootti waggaa keessatti si'a tokko si'a lama namni hunduu hirqinfuu ni qabaata jedhamee tilmaamama. Hirqinfuun akkamitti dhufaa? Akkamitti sagalee sana dhageessisna kan jedhu hirqinfuun kan dhufu yeroo maashaaleen argansu jechuunis kan diyaafiraam jedhamuu fi diyaafiraamiin kun immoo kan qaama keenya chestii fi abdoomenii garaaf laphee kan adda baasudha. Maashaa garaaf laphee adda baasu yeroo maashaan kuni tasa ciminaan kottoonfachuudhaan qilleensa gara keessaatti fudhachuun tasa cufamuu daandii qilleensaa gara oliitti yookaan gilootis kan jedhamuun sagalee hiqqi jedhu yookaan jedhu yeroo dhageessuna jechuudha. This is due to sudden contraction of a diaphragm that causes hiccup. Kanaafuu yeroo diyaafiraamiin yookaan maashaan lapheef garaa gargar baattu tasa kottoonfattudha kan uumamu hirqinfuun. Kunis egaa haaluma kanaan irra deddeebiin itti fufa. Takka hirqinfachuu jalqabnaan amma ammaa kottoonfatti amma ammaa sagaleen alatti ba'uu diduudhaan hirqinfuu fida jechuudha. Hanga wanti sun dhiisutti. Hirqinfuun garaagarummaa qaba. Namoonni tokko tokko nafa hirqinfatu. Tokko tokko immoo suuta kan turaa kan hirqinfatan jiru. Nam tokko daqiiqaa tokko keessatti hanga alaafurii hanga sekendiidhaan yookaan daqiiqaa tokko keessatti 60 hirqinfachuu danda'a. Hirqinfuun akkuma beektanii yeroo dhufu baay'ee kan nama mudduu fi kan namatti hin tolledha jechuudha. Keessumaa immoo baay'ee firiikwentii dhufnaan amma hirqinfachuun daqiiqaa tokko keessatti hanga 60 jechuun baay'ee kan diskomfortii namatti dhageessudha. Hirqinfuun akkaataa turtii isaatiin bakka sadiitti qoodama. Hirqinfuun tokko tokko kan dafee dhiisu jira. Tasuma jalqabee kan dafee dhiisu. Kun immoo hirqinfuu yeroo gabaabaa jedhama. Hiccups bout or bouts of hiccup jedhama. Kun sa'aatii 48 osoo hin guutiin dhiisa. Yeroo hedduuyyuu daqiiqaa muraasa keessatti ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Hirqinfuun takkaa jalqabee sa'aatii 48 osoo hin guutiin dhiisu hirqinfuu yeroo gabaabaa jedhama yookaan hiccups bout or bouts of hiccups. Inni kun yeroo hedduu yaalan barbaadu ofuma isaa kan dhiisudha jechuudha. Inni lammaffaan hirqinfuu turtii giddugaleessaa yookaan persistant hiccup kan jedhamu jira. Inni kun takka jalqabnaan hanga sa'a 48 hanga ji'a tokko turuu danda'a. Sa'a 48 gaditti yoo dhiise hirqinfuu yeroo gabaabaadha. Takka jalqabee guyyaa lama yoo irra ture hanga ji'a tokkotti persistant hiccup jedhama. Yoo ji'a tokko ol irra ture immoo hirqinfuu turtii dheeraa jedhama. Ji'a lama ji'a sadii namarra turuu danda'a. Inni kun interactable hiccups kan jedhama. Ji'a tokko ol kan turudha jechuudha. Gosti lammaffaaf sadaffaa kun egaa yeroo hedduu kan gargaarsa ogeessa fayyaa barbaachisudha. Hirqinfuun sa'a 48 yookaan guyyaa lama ol turraan yeroo hedduu gargaarsa ogeessa fayyaa barbaachisa jechuudha. Hirqinfuu maaltu fidaa? Akkamiin dhufa jennee ilaalle? Hirqinfuun egaa keessumaa gosti lammaffaaf sadaffaan rakkoolee fayyaa hedduu wajjin wal qabachuu danda'u. Haa ta'u malee kan jalqabaa jechuunis kan hirqinfuu yeroo gabaabaa kan sa'a 48 osoo hin guutiin dhiisu yeroo hedduu isa kanadha kan hedduu keenya mudatu. Inni kun yeroo hedduu badaa kan rakkoo hin qabnee fi tasa mudatee ofuma isaa kan dhiisudha. Inni lammaffaaf sadaffaa garuu rakkoo fayyaa wajjin wal qabachuu danda'a. Mee rakkoo fayyaa akkamii wajjin wal qabata yoo jenne rakkoolee sirna bullaa'insa soorataa digestive system problems bokkokuu garaachaa sababa adda addaan keessumaa hanga barbaachisu ol nyaachuun gastric distension due to excess eating yeroo garaachi keenya baay'ee bokoku dhufee maashaa garaaf laphee gargar baasu yookaan diyaafiraam kan jedhamu sanatti dhiibbaa godha. Yeroo kana hirqinfuun jalqaba jechuudha. Akkasumas immoo dhugaatii qilleensa of keessaa qaban kan akka kookaafaa kan kana fakkaatan kaarbooneetid drink kan jedhaman dhugaatii qilleensaa yookaan gaazii of keessaa qaban dhuguun madaa'uu garaachaa jechuunis dhibee coggaaraa jedhamuun beekamuu fi akkasumas immoo marmaanii kana fiduu danda'u. Akkasumas infekshinii cimoo kan fakkeenyaaf akka meningitis, brain abscess encephalitis kan jedhamu infekshinii sammuu isaan kun egaa hirqinfuu isa kan fidu yeroo dheeraa fidu. Ishee daftee jalqabdee dhiistu miti yeroo dheeraa warri dhibee kana qaban egaa dabalataanis gubiinsa dhannaa
baay'ee dhukkubbii guddaan isaanitti dhagahama jechuudha. Hirqinfuu malee. Akkasumas egaa dhibeewwan onnee, kalee, rajiijii, dhibee narvii adda addaa, xiinsammuu fa'aa wajjin wal qabatan hirqinfuu fiduu danda'u. Keessumaa hirqinfuu isa dheeraa. Qorichoonni tokko tokkos kan kana fidan jiru. Qorichoota tokko tokko kan ogeessi fayyaa dhibee adda addaaf nuu kennu hirqinfuu nutti fiduu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo hirqinfuun nu qabatee dafee nu dhiisuu didu tarii qoricha fudhataa jirru yaaduu qabna jechuudha. Hirqinfuun miidhaa akkamii namarraan gahuu danda'a? Namni hirqinfatu tokko miidhaan akkamii isarra gahuu danda'a yoo jenne akkuma beektani hirqinfuun kan namatti hin tolledha. Of dadhabuu kan faatik fida, nama dadhabsiisa. Akkasumas immoo amma hirqinfannaan dhangala'aan qaama keessaa nama irrata dihaayidireet nama godha jechuudha. Akkasumas immoo hirriba dhabuu, ulfaatinni qaamaa hir'achuu, akkasumas hir'ina nyaataa under nutrition jedhamu kan malnutrition jedhamu fiduu danda'a. Inni kun egaa yeroo dheeraa nurra turedha. Akkasumas immoo jeeqamuu sammuu kan mental stress namatti fida. Hirqinfuun guyyaa tokko lama turuuti sa'a tokko irra nurra turraan akka nu jeequ beekna. Kanaaf dadhabbii guddaa namatti fida. Hirriba namaa laatu, humna nama dhowwata. Akkasumas immoo qaamni keenya akka hin daballe taasisa. Mee yeroo hirqinfuun nu qabu akkamitti of gargaaruu dandeenya? Akkamitti akka hin dafee nu dhiisu taasisuu dandeenya kan jedhuufi tokko maal gochuu qabna? Qilleensa gara keessaatti gad fageenyaan fudhannee yookaan inspire goone qilleensa gara keessaatti fudhannee osoo hin baasiin qabnee sekendii muraasaaf turu. Breeze holding kan yeroo baay'ee beekamaa inni kuni qilleensa fudhannee osoo hin baasiin bokokunnee of qabnee turu jechuudha. Kanas egaa amma nu dhiisutti irra deddeebinaan raawwachuu. Akkasumas bishaan dilalla yookaan bishaan dilalleessitu kan firiijii keessa ture dilallasaa habbuuqqachuudhaan akka inni laagaa keenya tuqutti afaan keessa naannessuu sips and gargling jedhamanni kuni. Akkasumas sukkaara gogaa sukkaara fuunee akkuma suura irratti argaa jirtan kana fallaana tokko kan maankiyaa tokko afaanitti siphachuu. Akkasumas immoo ciisnee jilbalachuu gara qomaatti fiduu yookaan dhaabbannee gugguufuun qoma keenya jilba tuqsiisuuf irra deddeebinee yaaduu akkuma suura irratti argaa jirtan kana knee chest maneuver kan jedhamu. Dhaabbannee gugguufnee laphee keenya jilba tuqsiisuu kan ciisne laphee keenya jilba tuqsiisuu. Akkasumas dunuunfannee suuta jechuudhaan ija keenya gad qabuu. Dunuunfannee quba keenyaan ija dunuunfanne sana kubbaa ijaa gad qabuu. Isa kana egaa suutannee akka inni ija keenya hin miinettidha kan gochuu qabnu jechuudha. Kana hunda goone yoo nu dhiisuu dide ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee hirqinfuu ilaalchisee barnoota na gabaabsee qabadhee jiru kanuma waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.